namaa kun waan si dhibu jechuudha. Guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf laafinaa fi hanqina hir'ina obboleessi kee qaburraa guyyaa kanatti maqaa nama 100 yoo kaafte, yoo hamatte, yoo xiqqeessite jechuudha. Kan kee immoo guyyaa kanatti hanqinaa fi hir'ina ati qabdu nama 1,000tu sirraa haasa'a. Kanaafuu ka 100 irraa qaawwa isaa hanqina isaa haasoftu san caalaa isa maqaan kee duyda duuba namni 1,000 hir'inaaf hanqina kan kee haasa'u san sirreeffadhu. Maaliif yoo jette lakkoofsanuu 100 irraa 1,000tu caala waan ta'eef hanqina ati duuka biizii taatu san caalaa hanqina obboleessa obboleettii kee ka ati jala deemteetti biizii taatu san caalaa hanqina keettu nama 1,000 ilaalamee jira waan ta'eef hanqina nama 100 yaadni irratti kennamee san fooyyessuu caalaa hanqina kan kee hir'ina kee kan namni 1,000 sirratti ilaalee duyda duuba si haasa'u san isa sirreeffachuudhaaf yaali. Yoo kana yaalte qofa of arguu dandeetta. Yookaan guyyaarraa guyyatti kan namaa qofa too ilaaltu kan kee tasuma too yaadanne dachee kana gadheeftee deemta jechuudha. Irraa nu haa baraaru.